afoolaan wantoonni hedduun jedhamaniiru. Jechoonni toora galanii kuulamuun maalummaa fi eenyummaa ishee gadi fageenyaan ibsuuf sirbamanii itti geeraramuun tattaaffii taasisaniiru. Yeroo hedduus egaa biyyoo fi haadha jechuun haadhaaf biyya yeroo itti wal bira qabuun jaalala haadhaa ibsuuf yaalamanii jira. Haadha bakka bu'ee hin qabnee fi qaalii taate kanaaf egaa keessumaa wayita ulfaa hordoffii dursaa taasisuu wal qabatee akka buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamiseetti maaltu hojjetamaa jira kan jedhu ilaaluuf ganamaan imala keenyaa gara mana jireenyaa aadde Hayaatu Yusufitti eegalle. Abbaan warraa aadde Hayaat obbo Nuura Saffaa ganamaan ka'uun beellamaa haati warraa isaanii guyyaa irraa qabdu yaadachiisuun gara buufata fayyaatti ishee gaggeessanii. Hayaat ዛሬ ክትትልሽ ነው እኮ ቀኑን ረሳሽ እንዴ? እኔና ረህቅ እዚሁ እንጠብቅሻለን። ሂጂና ደርሰሽ ክትባቱም ዛሬ ስለሆነ አልትራሳውንድ ማለሽ መሰለኝ የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ደውይልኝ። Amiga aadde Hayaat mana jireenyaa isaanii keessaa ba'uun gara buufata fayyaa naannoo isaanii jirutti imaluu irratti jechuudha kan argaman. Mana jireenyaa isaaniitii ba'uun buufata fayyaa deemanii immoo turtiin achitti taasisan maal akka isaaniif godhamu immoo boodarra tokko lamaan kan wajjin daawwannu ta'a jechuudha. Ammas nu wajjin tura. Abbaan warraa isaanii egaa mucaa isaanii hangafaa qabachuun haadha warraa isaanii gara buufata fayyaatti gaggeessanii ofii gara hojiitti imaluu irratti jechuudha kan argamani. Keessumatti gaadhimmootni abbaan manaa fi haati manaa hordoffii isaan waliif taasisan illee baay'ee guddaa akka ta'e jechuudha asitti kan argine. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haadha qabu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya bulchiinsa magaalaa Kamisee buufata fayyaa magaalaa Kamiseetti argamnee jira. Waamulis bakka kanan dhufne buufata fayyaa magaalaa Kamisee keessa jiru kana keessatti tajaajiloota kennaman keessaa inni tokko hordoffii dursaa haadholii ulfaatiif taasifamu isa tokkodha jechuudha. Hordoffiin kun maal fakkaata? Keessumattuu dursa da'umsa dura hordoffii taasisuun faayidaa akkamii qaba? Keessumatti fayyaa daa'imaaf kan jedhu irratti qopheessinetu jira. Keessa seenne immoo hojiileen addana keessatti hojjetaman maal fa'i kan jedhu immoo tokko lamaan kan waliin daawwannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti dubartoota ulfaaf yaaliin addatti dursa kan kennamu yoo ta'u, kunis egaa kutaa kaardii irraa eegaluun hanga kutaa yaaliitti dursi akka kennamuuf taajjabneerra. እሺ ሀያት እንኳን ደህና መጣሽ። ፋሲካው እባላለሁ። በዚህ በኬሚሴ ጤና ጣቢያ በታካሚዎች የህመም መጠን መለያ ማዕከል ወይም ሴንትራል ትሪያጅ ውስጥ ነው የምገኘው እና አሁን አገልግሎት ለማግኘት የፈለግሽው ምንድን ነው? እስቲ አንድ ጊዜ ደም ልኬታችን ልለካሽ። ክትትል ጎሉ ፊ አካል ኮባብራን ኩፍነ ዋንት ጆሮ ዋን ላላቹ ፊ ክትባትስ ነው ፍለዳ ያው ቆርችስ ነበርባት ቆርቸ ነው ፍላችት እንደፈ እመጀጀ ከሰንጅራ ክትትል ጎል እንደሺ ጋፍታ ከማን ሐኪም ደምተን ቤቱሽ ፈያራን ጉዳቴት ደውምሰ ዱራም ወቅቲ ውልፋቲ ሆርዶፊ ታሲሶን ፋይዳን ሳደቻዳም ፈዩማ ዳይማ ደለቶፍ አካሱመስ ነገኙማ ሀደ ዳይማ ሰናፍ ዲማ ሙርቴሳዳም فايدان ساتي صدق وان باش وان الرتين كفاني وان فعلا الرتي بقى عندن دهاني ساني يو دكوبات انه قبل صدون كفاني صدو هركان كنني
ሙክሪትን አርገነ በቃ ዋን ባየረት ጫና ጅራ ከወልድ በፊት ክትትል ማድረጉ ያው በሚዲያም እንደምንሰማው ጤና ኤክስቴንሽናችንም ያው እየመጣች ቤት ያው ክትትል በመታደርግበት ሰዓት እሷም እንደምትነግረን da'umsa dura hordoffiin taasifamu akkuma miidiyaa irraa dhageenyu akkasumas gama ekstenshinii fayyaanis yeroon hordoffii taasifamu akka dhageenyutti faayidaa guddaa akka inni qabudha. Mucaa fayyaalessa ta'e godhachuuf haadha nageenyii fi fayyaan ishee eegame akka deessu gochuuf ni gargaara. Hordoffii dura gochuun ishee rakkoo karaa da'umsaa mudachuu danda'an ni ittisa. Isheenis mucaan isheen deessus fayyaalessa akka ta'aniif ni gargaara. በወሊድ ምክንያት ሊመጡ ከሚችሉ ችግሮች እንደሚከላከልላትና ራሷንም ልጇንም በጤናማ በሆነ መልኩ እንድትወልድ እንደሚያግዛት እናውቃለን ከዚህ በፊት። Tajaajila bakka kanatti argataniinis haalaan gammadoo ta'uu ibsuun haadholiin ulfaa hordoffii dursaa taasisan rakkoolee hedduurraas akka of baraaran odeeffanneerra. Maqaan kiyyaa Minaataa Maddee magaalaa Kamisee irra hin bakka kanatti xeenaa kan koo fayyadamu baay'ee arganna. Nagahattu jira. Isaanis badambii godhanii nu honnanii mishaadha faayidaan isaanii. Tajaajila nagahumaanii nu kennani. ቆርቸስ ነው ሊሞስ ነው ወራነኔ ዋን ሁንደን ወጎዳ ስሜ ሲስተር ጣይቱ እባላለሁ። ሚድዋይፈሪ ነኝ። እናቶችና ህፃናት ላይ ነው የምሰራው። ክትትል የሚያደርጉት እናቶች በወቅቱ መሰራት መደረግ ያለበትን ነገር አገልግሎት ያገኛሉ። መቃን ኮ ሲስተር ጣይቱ አባቴን ጀደማ ገየኖ ጂኮ ዴሲስቱዳ ሃዶሊ ፊ ዳይመን ረትን ወጀዳ ሃዶሊን ሆርዶፊ ኡልፋ ዱርሳ ታሰን ተጃጅለ በርባችሳን ያርገቱ ሃቲ ቶኮ ኡልፊ ገራሽ ጅሩ rakkoo kan qabu yoo ta'e dursee akka ba'uun taasifama. Dabalataan hordoffiilee barbaachisoo kanneen akka ayiranii qorichoota biroo fi tajaajila talaallii akka argattu isheenii gargaara. Yoo mana teesse garuu kanneen argachuu hin dandeessu. Yeroo tokko tokko haadholiin ji'a 9 guutuu ulfa garaatti baachuun yoo as dhufan ulfa hin barbaachisne yookaan hin fayyadne ta'uu danda'a. Kanaafuu kan hordoffii taasiftu haalaan fayyadamtuudha. Kanneen hordoffii hin taasifneef miidhaa hedduu hordofsiisa. Mucaa fayyaalessa dhibee hin qabne kan boor biyya fayyadu maatii fi hawaasaaf ta'u akka dhalatu ta'a. ለሀገርም ለእናትም ለቤተሰብም ጥቅም ያለው የሚጠቅም ልጅ ይወለዳል ማለት ነው። እንድሪስ አብዱ ሁሴን እባላለሁኝ የከሚሴ ጤና ጣቢያ ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ ያው እንደኝ ከተማ አስተዳደራችን እንግዲህ ያለ ብቸኛ የዞናችን ጤና ጣቢያ ነው። እንድሪስ አብዱ ሁሴን እንጀዳማ ዳይሬክተር ቡፈታ ፈያ ቡልቺንሳ መጋላ ከሚሴቲ አካ ጎዲና ኬኘቲ buufata fayyaa nuti qabnu kana qofadha. Haadha jechuun biyya jechuudha. Hawaasni keenyas dhaabbata keenya kana akka mana isaatti lakkaa'u. Tajaajilaaf gaafa as dhufan akka waan isaan mana isaanii jiranitti miira gaarii akka qabaatan kan taasisan ogeeyyii gara laafeeyyii fi obsaan beekaman asii qabna. Hiika haadhummaa hundumti keenya ni beekna. Haadha qabna waan ta'eef kanaaf bakka buutuu kan hin qabne fakkeenyummaa haadhati jechuun akka dhaabbata keenyatti irratti hojjechaa jirra. በቃ ምትክ የሌላት ሀገራችን ጭምር በሚል ተምሳሌት ነው እኛ እንደ ተቋም እየሰራንበት ያለነው። haadholiin ulfaam hordoffii dursaa akka taasisaniifis haalonni mijatoon gama buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamiseen mijatee akka jirus nuuf qoodaniiru. አንድ እናት በአሁኑ 8 ኮንታክት ታደርጋለች ከመጀመሪያው ልክ እርግዝናውን ካወቀችበት እስከምትወልድበት ድረስ ያለውን አገልግሎት እንሰጣለን። ለምሳሌ ልክ እናት እርግዝናውን ካወቀች ፈርስት ትራይሚስተር ማለት ከ12 ሳምንት በፊት ክትትል እንድታደርግ አድቫይስ እናደርጋለንም እንጀምራለን። እንግዲህ እንደኛ ከተማ አስተዳደር እንደ ጤና ጣቢያ ተቋማችን ያው እናቶች ቅድሚያ ከማርገዛቸው በፊት ለማርገዝ ሲያስቡ ወደ ባለሙያ ጋር ኮሙኒኬት አድርገው ተነጋግረው እርግዝና ከመፈጠሩ በፊት akka bulchiinsa magaalaa keenyatti haadholiin osoo hin ulfaayin ulfaa'uuf yeroo yaadanitti ogeessota keenyan wal qunnamanii mari'atu. Eksteeshiniin fayyaan gurmaa'insa dubartootaan achuma ganda isaan jiranitti deemuun dubartoota ulfaa fi kanneen daa'ima hoosisaa jiraniif ji'a ji'aan qophiin hubannoo uumuu ni jira. Ulfaa'uun dura erga ulfaa'aniis maal gochuu akka qaban ogeessonni keenya ni barsiisu. Abbaa warraa isaanii wajjinis gorsi ni kennamaafi. Erga gorsi kennamee fi ulfaa'uu ishee hubatanii torban 12 dura as buufata fayyaa keenya dhufanii hordoffii dursaa ni taasisu. Dhaabbata fayyaa keessattis
mucaa fayyaalessaa fi haadha fayyaa taate uumuuf yeroo 8 hordoffii gochuun dirqama. Kana hojiirra oolchuufis ogeessonni keenya hanga gandaatti deemuun hubannoo ni kennu. Hawaasni keenya yeroo as dhufanittis jalqabuma karra seensaa bira ga'aniin haadholiin keenya dhaabbatanii dabaree akka hin eegneef addatti kutaan kaardii itti fudhatan ni jira. Tajaajilli kutaa yaalis qofaatti qophaa'uun tajaajila kennaa jirra. ጤና ተቋም ውስጥ 8 ጊዜ ክትትል ማድረግ መቻል አለበት ጤናማ እናትና ጤናማ ልጅን ለመወለድና እሱን ለማስተግበር እንግዲህ ጤና ኤክስቴንሽኖችም የኛ ባለሙያዎችም ቀበሌ ድረስ ጭምር እየሄዱ የባለሙያዎችን ግንዛቤ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ማህበረሰባችን ደግሞ እዚህ መጥቶ እንግዲህ እንዳያችሁት ከመጀመሪያው ጀምሮ መግቢያው ላይ ለእናቶች የተለየ ካርድ ማውጫ የራሱን የቻለ ካርድ ቤት ላይ ወረፋ እንዳይጠብቁ የራሳቸውን የቻለ ሩም ኑሯቸው አገልግሎት እየተሰጡበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። dubartoota ulfaam hordoffii dursaa taasisanii fi kanneen hin taasifne gidduus garaagarummaa guddaatu jira. Inni godhe waan hundumaa bakka taqaaqameeti waan dhukkubas jedhee bakka isaan godhe immoo soddoo harka kan bakka waan dhukkuba waan arganii fayyaa baay'ee qaban. Agarguloo garama bakkumatti dhahate ጤና ጣቢያ ሆስፒታል የመኒ ክትትል godhatanii dammanas fa'aa abdaanya dammanas nadho baay'irratti mul'ata. Kana kanattu gara ጤና ጣቢያ gara hospitaalii deemanii oofta wanni jedhani inshaalla. Baay'ee gaa namin beekne kititiliin godhamne hajoollee irrattis rakkoon bu'aa ishii dhaltu irrattis rakkiniin argama. Namin beekne bakka amma kan kana godhatu namni beeku immoo dhufee asitti fayyadama. ጤኑማ ሳ ሙጭቻትስ ሰው ኦፊሳቲስ ነገታ ፋይዳ ጉዱ አቀባ ክትትል ተደርጎ የሚወለድ ልጅና ክትትል ሳይደረግ የሚወለድ ልጅ ነው በጣም ሰፊ የሆነ ልዩነት እንዳላቸው ያያየን። በተለይ አሁን ምን ወልዳቸው ልጆች አሁን ክትትል ተደርጎ የተወለደ ልጅ በጣም አክቲቭ ናቸው። ለነገሮች በጣም እንትናቸው አስተሳሰባቸው ራሱ ቀድመው እንትን ያሉ ልጆች ናቸውና ጥቅሙ ለእናትም ለእናትን አንደኛ ከሞት መታደግ ነው። ሁለተኛ ልጅንም እንደዛው ልክ ቀርማ አንድ እናት ክትትሏን በመታደርግበት ሰዓት ለልጁም ለሷም ነው ጥቅሙ። መጀመሪያ ላይ የምታገኘው አገልግሎት ፋይዳን ኢሳስ ሃደ ዱወራ ሀምቢሳ ዳይማ ኢሼ አከሱመስ ሃቲ ቶኮ ዱርሲቴ ሆርዶፊ ኢሼን ጎቱ lamaan isaanii ni gargaara. Gara jalqabaa tajaajila talaallii ni argatti. Isa booda tajaajila altiraasaawundiin ni godhamaafi. Kun kan inni gargaaru ulfa hin barbaachifne fakkeenyaaf haalli uumama daa'imaa sirrii yoo hin taane haadhaaf mucaas kan hin fayyanne yoo ta'e yeroodhaan akka ba'u ni taasifama. Ji'a 9 garaatti baattee kan hin fayyanne taanaan haatis ni miidhamti du'uus ni dandeessi. Mucaan hanqina qabu akka hin uumamneefis haayirenii kan jedhamu kiniiniin kennamu jira. ji'a 3 yookaan ji'a 90 kan ta'u akka isheen fudhattuuf tajaajila gorsaas ni kenninaafi. እነዚህ ክፍተት ምናምን ያለበት ልጅ እንዳይፈጠር መጀመሪያ ላይ እናት ክትትል ስታደርግ አይረን የሚባል አለ። አይረን ዊዝ ፎሊክ አሲድ እሱን አገልግሎት እንድታገኝ እናደርጋለን። ቢያንስ ለ3 ወር ወይም 90 ፍሬ እንድትወስድ እንመክራለን ማለት ነው። Hordoffii deemsa duraa taasisuuf yeroo dubartoonni mooraa buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti argamanis dhibeewwan biroo irrattis qorannoon dabalataa ni taasifamaafi. Isa nagahaa sintaane isa nagahaa tahes nagahaa jedhani isa nagahaan taanes nagahaa miti sirriin miti jedhani gara doktor guddaa nama dabarsa. Dhibee biraa yoo qabaate garaas nu laalani waan giffiti minamni kanas waan sukkaari waan gubbati kana nu laalani. Hajoollee immoo wanni isaanii foora isaanii sin dhaggeeffatanii sossoofuu isaaniitis bakka bakkatti dirra isa kamitti sossoofan jedhamu kanas ilaalan. Amma ani afureessa የሚሰጡ አገልግሎት አሉ። መጀመሪያ ከ12 ሳምንት በታች እንደመጣች ሙሉ የላቦራቶሪ ji'oota 12 gaditti yoo haati tokko dhuftu tajaajila nuti kenninuuf dursa tajaajila laaboraatoorii guutuu ni kenninaafi. Kunis fayyummaa tiruu dhukkuba fayyaa qaama saalaa wal qabatan qorannoo HIV fi fincaan irratti illee qorannoo ni taasifna. Seenaa nama sanaa fudhannuu irraa kaanee meeqa akka deessee eessatti akka deessee kanaan dura yoo daa'imni jalaa dadhabeera ta'e yaalii baqaqsanii yaaluu akka taasiftee akkasumas qorichoota fudhattu yoo qabaattee qorannoof daataa ishee fudhannee itti gargaaramna. መድኃኒት ካላት ያለን ሙሉ ሂስትሪ እንወስዳለን ሙሉ ዳታው ማለት ነው። ማህበረሰባችን በጣም የነቃ ማህበረሰብ ነው። Hawaasni keenya hedduun hawaasa dammaqinsa qabanidha.
osoo ciniinsuun ittiin dhufin dursa bilbilanii tajaajila ambulaansii dhaabbanni keenya mijeesse ni argatu. Dhugaa dubbachuuf itti gammadanii tajaajila gaarii argatu. Ji'a 6 darban kana keessa namoonni 800 ol tajaajila da'umsaa argataniiru. ደስ ብሏቸው እውነትን ለመናገር ከ800 በላይ በዚህ 6 ወር ውስጥ እዚህ ጤና ጣቢያ ላይ ወሊድ አገልግሎት ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ክትትሉም እንዳያችሁት ድግርሲ አባወራም ወይታ ሀት ወራ ይሳ ገራ ቀብዱት ታሲሶፊስ ሃላን ድመ ሙርቴሳ ተሄዳም ከከየጋ መና ከሰቲ ሆጂ ያከም ባየነፊ ዋን ዱግዱ ዋን ሲዳፍተው ሙጫ ዳፍስ ሲዳፍስ ኩን ታሰጀሉኒ እንፉላ ሰንቲ ሞሽን ካና የጎቴ ወፈገቹ ቀብዲ ያው እንግዲህ ቤት ውስጥ በተለያየ ነገር አግዛታለሁ። አንደኛ ያው ስራ እናቶች ላይ ያው ታቃለህ ያው የቤት ስራ በጣም ስራ ጫና አለባቸው። Mana keessatti wantoota adda addaa isheenan gargaara. Fakkeenyaaf hojiin mana keessaa yeroo baay'ee itti heddummaata. Isa nan deeggara. Haala nyaata madaalawaa ta'e daa'imaafis ta'e isheef barbaachisaa waan ta'eef nan dhiyeessaafi. Gama ogeessaanis dhimmoota isheef ajajaman guyyaa guyyaan ji'aanis haa ta'u akka isheen hin daganneef hordofii barbaachisaa gama abbaa warraan ga'ee koo nan bahadha. ያንን በየቀኑ እንድትወስድ ያው አግዛታለሁ፣ ክትትል አደርግላታለሁ። ቀጠሮ ሲኖራት እንደዚህ ደግሞ ሄዳ በሰዓቱ ሕክምናውን ወይም ደግሞ ክትባቷን እንድትከተብ ያው እንደ ባል የበኩሌን አደርጋለሁ። daa'ima fayyaalessaam haadha nageenyummaan fayyaa guutuu qabduu fi abdii biyyaa borii taate horachuuf maaltu godhamuu qaba laata? akka dandahanii gara xeenaa xaabasa ta'uu gara hospitaal deemanii kitittil godhuu qoricha yoo fudhadhaa jedhames yoo fudhatanis mucaa fayyaa qabuu qabatanii galanii deemaan jedhaan የማስተላልፈው ማለት አባቶች ወይም ደግሞ ባሎች ጤናማ ልጅ ያገኙ ዘንድ dhaamsan dabarsuu barbaadu abbaan warraa daa'ima fayyaalessa akka argatuuf haadha warraa isaaniif osoo hordoffii taasisanii jechamoota durduri dubbataman hambisuun haadha warraa isaaniif deeggarsa barbaachisaa otoo taasisanii yaada jedhuun qaba. ይዘው በመሄድ ጭምር ሕክምናው እንዲታደርግ ክትትል እንዲታደርግ ቢያደርጉ ጤናማም ልጅ ለመውለድ የሚስታቸውንም ህይወት ለመጠበቅ ሲባል ማለት ነው። ትልቁ ነገር በሰፊው ማስተማር አሁን ብዙ እናቶች እንደ ኬሚሴ ትንሽ ገጠሩ ወጣ ያለ ካልሆነ በስተቀር እናቶቻችን ለዚህ ችግር የለባቸው። ዋንቲ ጉዳን ሁበኖ kennuufiidha yeroo hedduu baadiyyaa fagoo irraa kan hafe akka magaalaa kamiseetti haadholiin hedduun ni beeku mallattoo ciniinsuu akkuma arganiin gara buufata fayyaa ni dhufu ganda isaaniittis karaa eksteeshinii fayyaa ni baratu ji'a 6 koonfiraansiin ni geggeeffama haati hunduu daa'ima fayyaalessa da'uu fi lammii fayyaa guutuu qabu horachuuf guyyaa ulfaa'uu ishee mirkaneeffatteerraa eegalee hanga deessutti erga deesseen booda illee hanga waggaa 2tti talaalchisuu fi hanga daa'imni nyaata eegalutti hubannoo fi barnoota dursaa buufata fayyaan argatan yoo hojiirra oolchan fooyya'aadha jedheen yaada. እናቶች በተሻለ በጤና ተቋም ተምረው ቤታቸው ያን የተማሩትን ወደ ተግባር ቢቀይሩ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እናት ማለት ሀገር ናት። ስለዚህ እናት ሀገር የሆነችበት ምክንያት ያው ልጆችን የነገ ሀገር ተረካቢ ልጆችን ስጦታ ስለምትሰጠን እንደ ማህበረሰብ እንግዲህ የኛ ማህበረሰብ ለልጆቹ እጅግ በጣም ያለው አመለካከት በጣም የተለየ ነው። haadha jechuun biyyaadha. dhaloota bor biyya nu harkaa dhaalan waan nuuf kennituuf jechuudha. akka hawaasattis hawaasni keenya ilaalcha inni daa'immaniif qabu addadha. abbaanis akkuma haadhatti talaallii fi hordoffiin haadhaa fi daa'immaniif kennamu akka adda hin cinneef hojjechuu qaba. hawaasnis dubartoonni buufata fayyaatti akka da'aniif dhiibbaa uumuu qabu. gama mootummaanis dhimma kana dursee mootummaan hubachuun irratti hojjechaa jira. akka dhaamsatti ogeessota fayyaa dubartootaa jiraniif yeroo isaan da'anitti mootummaan osoo bakka turtii daa'imman isaaniif ta'u akka sektara fayyaatti osoo ijaaree fi gaariidha dhaamsa jedhuun mootummaadhaaf qaba. ilaalchi hawaasni dubartootaa qaban adda waan ta'eef haadholiin hammallee gara buufata fayyaa akka dhufaniif haalli osoo mijatee jedheen gorsa. ልጆቻቸውን ልክ በአንድ ማዕከል ማቆያ የራሱን የቻለ ህፃናቶች ማቆያ የሚኖርበት እንደ ጤና ሴክተር የራሱን የሆነ ግንባታ ተገንብቶለት ልጆቻቸው ጤናማ በጤና ውስጥ ጤናማ ልጅነት እንዲኖር
ቢደረግ እንደ መንግስት ይሄንን ቢሰራ የሚል ነገር ነው ያለ። በአጠቃላይ ግን ማህበረሰቡ ያለው ፐርሰፕሽንም አመለካከቱ በጣም የተለየ ስለሆነ ለእናቶች ያላቸውን ክብር በደንብ ቢጨምሩበትና እናቶች ወደ ተቋም እየመጡ እየወለዱ አገልግሎት የሚያገኙበትን መንገድ ቢደረግ ብዬ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። dhimmoonni aadaa wal qabatan sirnoonnii fi ilaalchonni boodatti hafoon dur turan hedduun kan hafuu qaban akka jiranis yaada isaanii nuuf eeraniiru. Maga duraa halaati gara manxeena xabasto hospitaal indiyeman manumatti indeenya minaamin jedhani sunimmoo dahaanii achitti dhukkubaanis jira mucaanis akka malleen taha kitittilis hin qabu miti jalaa du'uus hin danda'a. Katama immoo kitittilisiin godhatamee waan itti jiru irratti yaalallate mucaa fayyaa qabatee gala. Inni aadaa yoo hafe mishaa. Isaa amma wanni kana immoo mishaadha. Inni amma asitti wanni dhufnee nama baratee bira dhufanii laallatamuun mishaadha. Gama aadaatiin gaa manumattis dahii jedhanii asittis dhufanii wanni deeminaa kun maal namaa godha minaamin jedhanii. Fayyaa farrattis mucaarrattis rakkoon argama haadharrattis rakkoon argama. Baay'ittu kanaan duman beekin baay'ittu du'uu turaate amma morgo haakimiin kun dhadhaabbate haafeera. Dhalmeenis nagahuma haadhinis nagahumaan warri deessus nagahumaan dessi. Egaa fayyama isaaniitiif dhufanii akka godhanii waan hin danda'u nan gorsa. Qoricha fudhadhaa of laalchisadhaa. Dhalee kasanis jedhaan haadholee isaanii. በጣም ብዙ መቅረት ያለባቸው ባህላዊ ነገሮች አሉ። ያው እንደምታውቀው የኛ ሀገር ላይ dhimmoonni aadaa wal qabatan hafuu qaban hedduutu jiru. Biyya keenyattis haala ammayyummaa wal qabatee wantoonni nu hafan waan jiraniif keessuma mana keessatti haadha warraatti hojii heddummeessuu ilaalcha boodatti hafan hordoffii godhees dhiises maal fayyada jedhanii yaaduu ilaalchonni boodatti hafoon akkasii dirqama hafuu qabu. Akka hafuufis nus ga'ee keenya haa bahannu. ቢቀሩ ያው እኛም የበኩላችንን እያደረግን ነው እንዲቀሩ። አልፎ አልፎ ያው ወላዶች ገና ይቆይብናል ወልጃችን ምጥ ጀምሮን እዛ ጤና ባለሙያ ለረጅም ጊዜ እናስቸግራለን የሚል አይነት አመለካከት የሚኖራቸው አልፎ አልፎ የሆኑ ሰዎች ይኖራሉና ደርቤ ጭኒንሱን ኬኛ ታከኒ ቱራ ጀቹን ዳግኔ ኦጌሶታ ፈያ ይረክብኑ ጀዳኒ ከነን ያደኒ ጅሩ ኦሶ ቡፈታ ፈያ ሂንገይን ambulaansii keessatti kan dahan nu mudata. Miirri ciniinsuun isaanii akkuma eegaleen sa'aatii 24 tajaajilli ambulaansii bulchiinsa magaalaa keenyaa waan kennamuuf ilaalchonni akkasii darbanii mul'atan osoo hafaniin jedha. አይነት የሚሉት አመለካከት ቢቀርና አልፎ አልፎ ይሆን እንደዚህ አይነት ክስተቶች ይኖራሉና እሱ ቢቀር buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti tajaajila da'umsa duraa qofaa osoo hin taane keessumaa immoo haala adda ta'een erga daa'imman dhalatanii boodas tajaajilli addatti daa'immaniif kennamu akka jiru odeeffanneerra. Maqaan kiyya Bulchaa Kabbadee jedhama. Ani buufata fayyaa magaalaa Kamisee kanatti ogeessa BSc Narsii Digiriidha. Kutaa daa'immanii ta'eerraati kanan hojjedhu ijoollee bara 5 gadi jechuudha. Daa'imman jechuun ijoollee bara 5 gadi jiran guutummaan guututti akka buufata keenyaatti kan nuyi akkamnu daa'immanii fi biyya wal bukkee gaafa qabne ilaallu daa'imman biyyaaf baay'ee barbaachisoodha. Bu'uura yookaan biyya kana kan norkaa fudhan isaan kanadha daa'imman kanadha booddee akka buufata fayyaa magaalaa Kamisee kanaatti hojiiwwan daa'imman irratti hojjetaman hojii guddaadha. Akka xeena xaabiyaan keenyas akka godina keenyaatti beekamaadha. Kanaani hojiin daa'imman irratti hojjetamani tokko hikimnaan daa'immaniin hojjetama. Daa'imman inni yaalamu jechuudha. Yaaliinsi daa'immaniin hojjetama. Yaaliinsa daa'immanii hanga ji'a 2 daa'imni dhalatee hanga ji'a 2 fi ji'a 2 ka'ee immoo hanga ji'a 59 yookaan hanga bara 5 jechuudha. Yaalii akkasiin goonaaf ijoolleedhaa fi kan biraan ijoollee as keessa gaafa dhufanii akkaataan guddina isaanii hordoffiin guddina daa'immaniis jira. Hanga bara 2tti kan geggeeffamu jira. Hordoffiin guddina daa'immanii hin jiraata. Hordoffii guddina daa'immanii hin goona kilaasiin isaa jira kunoo. Xeena xaabiyaa keenya keessatti akkuma sirna dubbachaa ture ijoolleen yeroo hanqina nyaataa baay'ee komplikeetid yookaan xaxamaa keessa gaafa isaan galanii pilaampineetii fudhatanii jijjiirama agarsiisuu gaafa dhaban akkasumas immoo pilaampineetii ittituun fudhatanii dura jalqabuma gaafa hordoffii goonuufi baay'ee ulfaataadha gaafa ta'u sadarkaa du'a hospitaala irratti ciisaa turanii
amma sana gara xeenaa xaabiyaatti finnee hamma ta'e tokko hojii jalqabnee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe algoonni kun akkuma ilaaltan kun guutuu ture ammaaf yeroodhaaf daa'ima tokko qabna. Isaan kanaaf amma tajaajilli aannaniin kennamaa fi garaagarummaa isaatii lamaatiin fudhataa ture. Har'arraa ka'ee garaagarummaa naannoo isaatii afuriitiin yerootti kennamu jira. Kiiloo isaatiin safaree yerootti ilaalluuf jira jechuudha. Aannanni qophaa'ee fi kennamaa fi aannanni qopheessin as keessatti jechuudha. Daa'ima fayya buleessatti horachuuf gaheen ogeessa fayyaa murteessaadha jechuun hawaasnis ta'ee mootummaan abdii biyyattii gara fuulduraa kan ta'an daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabna jechuunis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Gaheen ogeessaa tokko fayyaa daa'immanii eeguudhaaf baay'ee murteessaadha. Maaliif hawaasni keenya sun beekin daa'immanii miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf barteen boodatti hafaa ta'anii jiraatanii waan akka ilkaanii daa'immanii baasuu huba qoonqoomuruu jedhanii bartee baay'eetu jira. Hawaasni keenya tun miidhin itun beekin daa'ima isaanii yeroo isaa itti miidhan jira. Ammas deebi'ee fakkeenyaaf daa'imni dhukkubsatee yeroo itti saatiidhaan yaalamuuf qaban irra dabarsanii yeroo itti lubbuun daa'ima miidhamuun jiraata. Kana hambisuudhaaf immoo ogeessi informaashinii yookaan yaada kennuufii qaba, barumsa kennuufii qaba jechuudha. Hawaasa keenyaaf akkuma kana torbanitti guyyaa lama akkas walitti qabnee barsiisaa jirra jechuudha. Haala guddina dagaagina isaanii irratti hundaa'ee hin barsiisna jechuudha. Hawaasa keenya barsiisutti irraa ijoollee isaanii akka seeraan guddisan manatti illee abbaa manaanis haati manaas ta'ee ijoollee isaanii seeromaan akka isaan qabatan piroograamiin inisheetiifiin haaraan bahee jira amma ECD kan jedhamu kanarratti seeromaan hojjennanni gara fuuldura ammas hojjechaa irra gara fuulduraatti kanarra kan caalu seeraan itti hojjennanni abdii guddaa qabna jechuudha. Dhaamsan biyyaaf qabu hawaasaafis qabu akkasumas mootummaadhaaf qabu akkaataa guddina daa'immanii irratti daa'imni kun daa'immoonni nuyi amma qabnu bor biyya keenya kan nurraa fuudhan isaaniidha. Daa'ima oomishaan guutuu ta'e sammuunsaa oomishuu danda'u daa'ima hamma ji'a ja'aatti masibichaa akka hoosisuu akka qabdu ji'a ja'aan booda daa'imman keenya hordofnee nyaachisuu akka qabnu nyaata madaalamaa kennuufii akka qabnu ijoollee keenya nyaata bichaa miti jaalallee itti agarsiisnee wanta isaan barbaachisu oduu durii haa ta'u tapha adda addaa haa ta'u ijoollee keenya akka guddisuu qabnudha asumaan kan dhaamuu barbaadu mootummaarraa kan eegamu amma wantoonni barbaachisan wantoonni tokko hin jiraatu daa'immaniif kan barbaachisan jechuudha gibaatonni garaagaraa jiru. Ijoolleedhaaf kan barbaachisan haala guddina daa'immaniitiin wal qabatee meeshaaleen garaagaraa jiraachuu qabu. Fakkeenyaaf amma buufata keenya keessa tokko meeshaan tokko kan nu hanqatu jira. Sana mootummaan akka kana nu bukkee dhaabbatuuf abdiin qaba. Inisheetiifiin amma jalqabee jiru ECD'n immoo irra guddaa ijoollee keenya bor biyya kana nurraa fuutu seerumaan oomishuu danda'a abdii guddaan qaba. Isa kana irratti seerumaan mootummaan itti hojjete abdii guddaan qaba. እንግዲህ ያው እናንተ መጣችሁ እንደዚህ ተቋማችንን መጎብኘታችሁ አሚኮ ደግሞ ለዚህ ለከሚሴ ህዝብ በተለይ አማራ ክልል ላይ እየሰሩ ያሉት ስራዎች በጣም ትልቅ ነገር ነውና እንደ ተቋማችን ላይ መጣችሁ እንደዚህ አይነት የከሚሴ ጤና ጣቢያ ሰርቪስ ምን ይመስላል ብላችሁ ሰርቪሳችሁን ስላያችሁ ከልብ ምስጋና ማቅረብ ነው ፈልገው ለአሚኮ። hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii keenya irraa waan guddaa akka barattan abdii guddaadha kan qabnu. Lammiilee dhaloota bor biyyattii kana dhaalan biyyi kun adaraa jedhamee itti kennamu borii abdiin biyya kana irra kaa'amu keessumatti har'a fayyummaan isaanii nageenyi isaanii yoo eegamedha jechuudha. As buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti egaa hordoffii da'umsa dursaa dubartoonni taasisan irratti fuulleffachuun egaa wanta simbiraan geenyirraa keessumatti hubannoo gaa argataniitu jenneeti kan yaadnu. Har'a haati daa'imman nagaa yoo ta'an bor lammiileen nageenya qaban fayyummaa guutuu qaban biyya kana kan dhaalan biyya kana kan itti fufsiisan ta'uudha jechuudha. Kanasitti argine dhimma kana irrattis egaa keessumatti wanti godhamuu qabu daa'imman fayyummaa isaanii akka eegamuuf dubartoonni dursa da'umsa dursa jechuudha hordoffii barbaachisaati akka taasisan gamanumaan dhaamsa keenya dabarfanna jechuudha. Qophii kana qopheessuun isin wajjin turtii kan taasise an surraa iddoo isaati ogeessa kaameeraa keenya Hinok Mazgabu waliin ta'uun jechuudha. Torban immoo qophii biraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.